kun global channel media Cairo Oromoti kana modusin yaada hala nageenya biyyattis kan isiniif dabarsu saadi hayyaga qabsoo Oromoo kanarratti artistoonni saba isaanii surrii hidhachiisan kan onne itti horan gartee ummata isaanii kan qabsootti kakaasan mirga isaatii fi saba isaatiif ummata isaatii fi biyya isaa Oromummaa Oromiyaa fi akka falmu qabeenya uumama Rabbi keessaa fi gubbatti kenneen akka falmatu aadaa fi duudhaa seenaa isaa afaan isaa akka wallaalleef artistoonni Oromoodha. Artiin Oromoo keessattuu afran qalloo irraa eegalee jechuudha. Shoorri guddaa fi gahee guddaa warroonni taphataa turan hedduutu jira jechuudha. Isaan kana maqaa isaanii himee fixuu hin danda'u jechuudha. Kanaan wal qabatee gaa guyyaa kaleessaa hundi keessan akkuma beektan artistii Caalaa Bultumeedha. Miidiyaa FIB irratti bahee jechuudha. Haasawa godhee jira jechuudha. Isa kana osoo hin tuqne bira darbuu hin barbaadu jechuudha. Nuti sabni Oromoodhaa uummata miliyoona 60-70 ol ta'u. Sabni guddaan hangafni hagana gahu kun dhimma dhuunfaa artistii tokko yookaan namoota dhuunfaa tokko ajandaa godhatee gadi bahuu hin qabu. Ejjennoo jettuun qabaan. Maaliif abbaan fedhe bor ka guyyaa kaleessa qabsaa ture har'a yeroo inni bitamu argaa jirra. Kun waan haaraa miti. Waan duris barre qabsoo Oromoo keessatti kun baroota dhufaa darbaa hunda keessatti waan aadaa ta'ee nu wajjin guddate. Akkuma qabsaan jiru gantuunis jira. Kan gartee qabsoo uummata Oromoodhaa dhugaa uummata Oromootii fi haqa uummata Oromoodhaa gane. Kan Oromoo waakkate. Kan gartee kun Tigratti wayyaanitti galuudhaan kun nafxanyatti galuudhaan bara dhufaa darbaa bu'aa dantaa siyaasaatiif yookaan ammootiin dantaa dhuunfaa faayidaa xixiqqoo argatuuf jecha Oromummaa fi sabboonummaa ofirraa mulqee nafxanyooma ni Tigrooma ni wayyaanoma. Kun qabsoo uummata Oromoo keessatti waan baratamaa turee fi waan keessa dabarre kun uummata Oromootiif haaraa miti. Caalaa Bultumee qabsaa ture qabsaa ture har'a ammoo mootummaan kun sirriidha jedhee wajjin dhaabbate wajjin dhaabbate ummata Oromoo walloluuf sirbuun qabu jedhe sirbuun qabdu. Caalaa Bultumee ummata Oromoodhaa bilisa baasuu hin danda'u. Kophaa isaa namni tokko kophaa isaa bilisa baasuu hin danda'u saba Oromoodhaa. Oromoon kan gabroome dhuunfaan miti. Gamtaan gabroome. Gamtaa yeroo gabroomnu gamtaan tokkummaadhaan waloodhaan qabsoofna. Qabsoo walatu ummata Oromoodhaa bilisa baasa. Artistii Haacaaluun har'aa biyyiin deeggaruu mala yookaan warra paartii bilxiginnaa isa jennuun kana wajjin hir'uu malan. Isaanis ilma namaati brain wash jedhama. Brain wash jechuun namni tokko yeroo fakkeenyaaf amantaa garaagaraa yoo agartan in sabbakamta. Sabbakamee yeroo sabbakamu kana waan gaarii mootummaan kun hojjechaa jiru fakkeessanii itti himan. Mormii gaggeeffama. Dibeetii garaagaraa gaggeeffama. Ni amana jechuudha. Achi booda biyya Chaayinaa irraa kaampaanii fidanii fi dhaabuu danda'an nu lafaa kaara 500 Oromummaa fi Oromiyaa maa gurguratanii jechuun fi hin qabnu nu. Kun jara irratti waan eegalee miti. Kaaree kuma takka 500 Oromummaa fi Oromiyaa gurgurachuun waan har'a eegalame miti. Dhugaadhaa lafa Oromoodhaa haqa lafa Oromoo yoo ka fudhatu taate maaliif fudhate jechuun qabnu? Haa fudhatu. Lafa fudhachuu fi kondominiyeemii fudhachuu fi mana argachuu fi faayidaa argatanii qabsoo irratti duuluun takkaa miti. Oromoon tokko yoo fakkeenyaaf kondominiyeemii argatu taate yoo ka lafa argatu taate haga Amaarri nafxanyaan fi Tigreen namni biraa guuratu Oromoo yoo fudhate nuuf faayidaa nuu qaba. Nuuf bu'aa nuu qaba. Kanarratti namni aaruu qabu. Maaliif namni sun waa argate jechuun garuu waan kana fudhatee duula inni qabsoo ummata Oromoo irratti godhu haqa Oromoo inni dhoksu ummata Oromoodhaa qabsoo ummata Oromoo inni kijibsiisu tu nama kana ummata Oromoo biratti vaaluu gadi buusa jechuudha. Kayrii inni dur dalagate tana miizaana irra wata kaan xiqqoo tanaan ifirraa balleessa jechuudha. Garuu waan butatee waan fudhatee ammoo xibaaruu funyaan dhaabu ofirra kaa'u na argaa anatu beekaa isinin beeytanii anatu abbaa fedhe caala anayyuudhaan beekadha angoota ofiin jechutu isa xiqqeessa jechuudha. Namoonni akkanaa kun namoota xiqqaatoo gantoota qabsoo ummata Oromoodhaa galuu keessatti warroota
guyyaa kaleessas dheengaddas dhufaadhaa wal horaadhaa as gahan jechuudha. Har'a wanni an fakkeenyaaf kana dubbadhu maaliif nuti sabni Oromoodhaa ummanni miliyoonni 70 nama dhuunfaa tokko artistii keessattuu nama dhuunfaa tokkoof ajandaa godhanne obboloota keenya ilmaan Oromoodhaa ajjeefaman ka gorra'amanii qalamanii bineensaaf darbataman ka qaamni isaanii harkaa fi morma addaan cicciranii miila cicciranii ilmaan Oromoodhaa bineensaaf darbaa jiran waraabessaaf darbaa jiran odoo agartu odoo riippoortiin gabaasni ibsa ijjannoo Amnesty International mootummaa addunyaa irratti mootummaa Itoophiyaa irratti baase ija addunyaa keessa galee jiru. Yeroo mootummaan bilisiginnaa rifattee waan dubbattuu fi waan gadhiistu wallaalte. Yeroo odoo fincilli irratti hin ka'in sodaa qabanirraa fincilli waamame hiriirri waamame hin jiru jedhanii rifaatuu rifatanirraa waan dubbatan waan haasaa wallaalurraa ibsa ejjennoo mootummaan Itoophiyaadhaa gabaasa Amnesty International irra baase. Kamiizaan irra hin korre yookiin afaan Amaaraatiin waan maayiqooxir isa jennuun kana. Bulchiinsi mootummaa waajjirri bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Amaaraa kabaasaa jiru oduu agarru. Ka mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waan baasu ibsa ejjennoo isaanii osoo agarru. Ibsi ejjennoon isaan baasan kun mootummoota addunyaa birattii fi Amnesty International birattis UN birattis Human Rights Watch birattis ibsa ejjennoo fudhatama hin qabne soba kijiba dhugarraa fagaate odoo ta'u odoo agartu odoo obboleettiin ta'e gorra'amaa qalamaa jirtu odoo obboleessi kee ajjeefame sharaa fi feestaaliin marame bosona keessatti darbatame bineensi nyaachaa jiru osoo argitu gocha shukanneessa gochoota gara jabinaan guutame ilmaan Oromoo godinoota Arsii keessatti Shashamannee irratti sabab sablammoota dorsisuu keessatti Sidaamaa keessatti waan ta'aa jiru akka odoo argaa jirtu. Namni tokko akkamii ajandaa sii ta'uu danda'a. Yaa saba kiyyaa, yaa uummata Oromoodhaa, yaa uummata bal'aa, yaa uummata tasgabbii qabu, yaa uummata gartee naamusa qabu, yaa uummata safuu qabu. Odoo kana argitu artistii Andi Taraasaw nama dhuunfaa abbaa fedhaa ta'uuti, beekaa fedhaa ta'uuti. Nama dhuunfaa tokko Oromoon ajandaa godhachuu hin qabu. Haati Oromoodhaa bo'aa jirti. Arrabar artistiin tokko nama tokko mii bar qabsoo kana keessatti Usmaan yoo faadhamne bar eebbisa addunyaa faatu ajjeefamee lafarra rakkifamee bar. Qabsaa'ota meeqa irratti wareegamee bar. Qabsaa'aan tokko yoo kufe qabsoon Oromoodhaa itti fufaa jira. Dandeenyu hiddaan buqqifna. Dadhabnu ilmaan itti guddifna. Yoo ilmaan keenya birallee tarte dhalootaaf dabarsina jedhanii bar gootonni akka waaqoo guutuufan. Warroonni odoo qabeenya qaban odoo mootummaa waan meeqa sinii goona taa jedhanii sirnoonni naftanyaa sirnoonni dhufaa darbaa hundi osoo waan meeqa jedhuun Oromummaa fi Oromiyaa isaanii irra filatanii ummata isaa gabrummaa jalaa baasuuf aadaa isaa afaan isaa guddifachuuf Oromoon Oromoo ta'ee akka bulchee of danda'ee jiraatuuf qabeenya uumamaa Rabbi lafaa keessaa fi lafa gubbatti kennetti fayyadame namaa gad osoo hin taane namaa ol osoo hin taane Oromoon akka ilma namaa tokkotti akka jiraatuuf qabsaa'aa turan. Baalaraashu jechaanii baalabbaata jechaanii giraazmaach qanyazmaach jechaa lafa Oromoodha zamana saamaa turan zamana Oromoon dukkana keessa turetti jechuudha. Warroonni ija banatanii qabsoo kana eegalan seenaa Maccaa fi Tuulamaa irraa fudhadhaa. Artistoota seenaa Afran Qolloo irraa fudhadhaa. Artistoonni Oromoodha kan akka Kadir Sa'iid kan akka Eebbisaa Addunyaa faan kan akka Usmaayyoo Muusaa faan qabsoota irratti wareegama hedduu kafalan meeqatu jira. Har'a biliciliqiidhaan sobamuun hin barbaachisu. Abbaan fedhaa sobamuun dantaa isaati. Abbaan fedhe karaan jalleessaa qilee nama geessaa. Yoo isa baase gujjaaf jedhani karaa nagaa deemii jedhani mangaduun carqaan ligillee. Nuti qabsoon ilmaan Oromoodhaa sabboontonni qeerroon Oromoodhaa gootu qabsoo nama dhuunfaatii miti. Qabsoon uummanni Oromoodhaa godhu qabsoo kaayoo qabu nuti nama dhuunfaan deeggarru kaayoo Oromoo deeggarra. Nuti gartee sirna naftanyaa ijaaruuf Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuf miti ka uummanni Oromoodhaa qabsaa'u. Uummanni Oromoodhaa kan wareegama kafale
kan qeerroon du'eef kan qeerroon dhiiga isaatti jiksee lafee isaatti caccabse jechuudha. Kana beekuu qaban. Kanaaf dhimmi artistii dhuunfaa ajandaa nuu ta'uu hin qabu. Waa walirraa baradha. Wayirraa waa baradha. Abbaan fedhe dhufee borganama yoo akkasi dubbatu taate xiyyeeffannaa fi ciniinsuu mixi hin beektanimi ciniinsuu abiyyetti jirtu. Suudaaniin lola hamaa keessa seenuuf walii gaarrifachaa jira mootummaan Itoophiyaadha. Mootummaan naannoo Tigraayin wal dhabdee jabaa keessa jira. Mootummaan Abiyyi naafxanyichi. Mootummaan naannoo Sumaalee keessatti walii gaarrifannaa fi wal shakkii jabaatu deemaa jira. Ogaadin keessa jechuudha. Jijjigaa. Mootummaan naannoo Sumaalee mootummaa gartee wal shakkii hamaa keessa paartiiwwan mormitoota warra alaagala wajjin yeroo isaan mormii hamaa cimaa kaasaa jiran keessa jira. Yeroo mootummaan naannoo Tigraay mootummaa Abiyyi wal dhabdee hamaa keessa jiru keessa jira. Yeroo uummanni Oromootii fi mootummaan Abiyyi wal dhabdee hamaa keessa jiru jira. Yeroo addunyaan nuu birmattee sagalee nuu taate Abiyyi irratti quba qabaa jirtu keessa jira. Yeroo kanatti namni kamuu dhufe jaarmayni siyaasaa Oromoodha. Qabsaa'aan fedhe Oromoodha. Ajandaa yoo kasii kennu taate namni sun biltsiginnaa beeka. Namni sun akka inni biltsiginnaa ta'e beeka. Akka inni lubbuu naafxanyaa dheeressuudhaaf sirna naafxanyaa diriirsuudhaaf sirna minilikiif gurmuu ta'uudhaaf sitti dhufe beeki. Beeytee deebisaan kenniniif beekii boruuf lafa kaawwadhu. Kanaaf ibsi ejjennoo Amnesty International baase mootummaan Itoophiyaa sirrii miti jedhee balaaleffatee jira. Okay. Mootummaan naannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya naannoo Oromiyaadha. Ibsa inni baasee fi kan naannoo Amaaraa wal bira qabaa laala. Ibsa ejjennoo bahee kana keessatti obboloota kenna ilma warra Qimaantii fi ummata Gondar naannoo Amaaraatti duguggaa sanyii godhame. Kan gartee jumlaadhaan isaan cafacafaa ture eenyudha? Namicha jeneraalticha ajjeefame kan naannoo Amaaraatti hima. Yeroo isaan bulchiinsa naannoo bara 2018 keessa inni hoogganaa turetti ummata Qimaantiin duguggaa sanyii irra raawwatan ajjeechaa reebicha hidha suuqa jaraa gubaan turre ummanni Amaaraa qabeenya isaanii Gondar keessatti mancaasaan turre. Mana isaanii gubaan turre. Naannoo Amaaraatti masgiddi gubachaan turre. Qabeenyi barbadaawaan turre. Ibsi ejjennoo Amnesty International baase keessa kun hin seenne. Ibsi ejjennoo Amnesty International irra deebi'ee qorannoo gaafii cimaa gaggeessuu qaba. Mootummaan Abiyyi waan haasa'u waan dubbatu wallaaluu fi dadhaburraa wayyaan irraa waan baratu namni wayyaan irraa waan baratu mootummaa Dargii irraa waan baratu har'allee ija diimessanii kijiba adii rabbi jibbe dirree irra bahanii yeroo dubbatan gaafa aggaammiin Jawaar Mohaammed irra godhame gabaasa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa beeku kan mootummaan federaalaa beeku ilmaan Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa 86 xiyyiiti Abiyyiin hin ajjeefamne. Xiyyiiti Abiyyiin Amborratti, Adaamatti, Harargetti, Arsitti, Baaletti hin ajjeefamne. Kun gabaasa Amnesty International keessa hin seenne. Irra deebi'amee Amnesty International qorannoo gaggeessuu qaba jettee mormachuu qabda falmachuu qabda. Amnesty International cina dhaabattee isaaf gurmuu ta'uu qabda. Dhugaa qabda, haqa qabda. Haqaa fi dhugaa keetiif falmuu qabda malee soba kijiba bolola kaaree 500 fi kondominiimii takka argachuudhaaf jecha mootummaa Abiyyiin faarsee qabsoo fi dhugaa haqa itti qabdu kijibee duguggaa sanyii sirratti raawwatamu ajjechaa fi reebicha sirratti raawwatamu saamicha lafaa sirratti raawwatamu kijibsiisee Abiyyiin faarsu akkamitti isaa gurmuu taata yaa sabaa yaa ummata Oromoodha yaa lammii kiyya waan baay'ee tokko nama gubu jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha hayyoottan Oromoodha wannan isinii dhaamu tokko laala dhaamsa kiyya kan Oromoo biraa hundan nagaa warri Ameerikaa jirtan abbootii seeraa warroonni barattan muuxannoo fi dandeettii qabdan gamtaa Awurooppaatti mootummaa
Ameerikaa fi biyyoota dimokiraatii ta'an hundatti xalayaa waliigala riipoortii gabaasa Amnesty Internationalin wal qabsiiftanii lala teettanii haasoo qofa miti. Gabaasa ibsa jennoo Amnesty International baasee fi duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Amnesty International bar obboleessa keenya Baabbiletti ajjeefamee darbame san footoo suuraa qabdan maatii isaa intervii gootan viidiyoo fi sagalee kana walitti qabdanii bar jaarmoota siyaasaa Oromootii fi hayyoottan Oromollee feesbuuka yookaan miidiyaa irra teettanii yoo kaasuftan taatee malee namni kumni shan laalee kudhan si laalee kuma 20 si laalee ummata hayyoonni Oromoo idoollee jakkanaa keessaa bahuu qabdan. Yoo dhugaadhaaf saba kanaaf dhaabbattan taate mootummaa biyyi qofa irratti harka laachuu miti. Hujii hojjedhaatiin nu garsiisa. Obboleetti tana qalamte abbaasi jira maatiisi jira suura jira viidiyoo jira gabaasota kanneen walii qaba haadha Wallagga keessatti ilmi isii irraa ajjeefame reefi feestaalaan maramee darbame nama mootummaa to'annoo seeraa jala jiru mana poolisaa keessaa baasanii ajjeesanii darban qashibbirii caalaa barkun qashibbirii zamana dargii caalaa kana dokumentir gootanii wal qabsiiftanii viidiyoo ibsa jennoo mootummaan Itoophiyaadhaa kenne gaafa gammiin Jawaarirra godhame san guyyaa wajjin jira bar TV'n Itoophiyaa guyyaa wajjin gadhiisee jira namni 86 du'uun gabaasa kana fuutanii gabaasota garagaraa walii qabdanii hayyoottan Oromoodhaa mana gartee gamtaa Awurooppaa bakka hundatti bifa viidiyootii fi bifa dokumentir ta'een dhiyeessitanii mootummaa Itoophiyaa kanarraatti kanaaf akka gartee mootummoonni alaa kun gargaarsan gooneef gama diinagdeetiin mootummaa kana dadhabsiisuudha qabdan. Afaan kamiin isinitti himnaa dhaban. Hullum himataan laayif laa yoo ta'an miidiyaa islaama baay'atee jira. Kun kuush miidiyaa jedha kun maarree jedha kun maarree jedha kun miidiyaan baay'atee jira. Miidiyaa irra taa'anii haasaa ooluun uummata Oromootiif bu'aan qabu. Kan bu'aa nuu qabu waan silaa biyya keenya keessatti ta'a takkittiisan dokumentii gootanii jaarmoonni siyaasaa Oromoodha. Kaafoonfaan maal dalaytan? Maal dalagaa jirtan? Paartiin biyyoolessa Oromiyaadhaafan maal dalagaa jirtan? Wama isin dalaytan iyyuu dhagarree barnu. Jaarmoonni siyaasaa Oromoodha waa barbaadda walii koottaa torbaan takka walii dhufuu keessan. Sanirraa abdii kutadhee jiran. Jaarmoonni siyaasaa Oromoo walii dhufanii waloon qabsaanii uummata Oromoodha angoomsuu bilisoomsuu qabsoo gartee uummata Oromoo fakkaatu. Godhuudhaaf yookaan geggeessuudhaaf uummata Oromoo gabrummaa hacuuccaa nafxanyaatii fi sirnoota dhufaa darbaanu nyaataa jala uummata Oromoodha baasuudhaaf hamileen jarri qabanii fi an abdiin rakkaa'u jara sanin abdiin qabu jenne jarmee haaraa dhaabaa jarmee qeerroo fakkaatu ka uummata Oromoo fakkaatu ka sodaan qabne ka gartee biyya Ameerikaa keessatti maaltu ta'aa jiran labsii yeroo muddamaa biyya silaa addunyaarra dimokiraasii tokkoffaa jedhan labsii yeroo muddamaa labsame keessatti ummanni seera cabsee mirga isaa falmachaa jira. Mootummaan Ameerikaa isin hundi labsii yeroo muddamaa seera cabsitan jedhee uummata san maaniine maa seeratti dhiyeessine maaliif mootummaa seera cabse mootummaa seera cabsee lubbuu gurraachaa galaafate kanaaf ummanni dallane mootummaanis balaaleffate poolisiin gabbayee balaaleffate wanti godhame gocha sirrii miti jedhe har'a biyya keenya keessatti mootummaan Abiyyi labsii yeroo muddamaa labsate akka fiifedhetti paartii mormitoota akka waliin geenye ummanni Oromoodha akka waliin marenne gochaa waraana 30 si leenjisee si eebbisiisa ilmaan nafxanyaa sirra bobbaasee si fixaa jira duugaa sanyii sirra raawwataa jira beekaa kee hayyuu kee doktora kee profeesara kee warra silaa bor gartee biyya tana sirraa dhaalee si bilisoomsuu danda'u hunda isaa hamina cabsaa jira ajjeesaa jira dugugaa sanyii gochoonni shukanneessoo gara jabinaa kana caala jabaate abadan Oromoo hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan Abiyyi mootummaa akkaan uummata Oromoodhaa jibbu mootummaa Oromoo fakkaatu osoo hin taane mootummaa sirna nafxanyaadhaa gadi dhaabuudhaaf deemu mootummaa gartee dantaa saba uummata Oromootii fi hegeree uummata Oromoodhaa Oromiyaadhaa tiksu miti. Seenaa aadaa afaan duudhaa kana hunda balleesse mootummaa gartee bilchiginnaa paartii jedhee OPDO balleesse bor ammoo Oromummaa fi Oromiyaa balleessuudhaaf Itoophiyaa takkitti Itoophiyaa aadaawii ijaaruudhaaf
mootummaa deemu jechuudha. Kanaafiyyuu ummanni Oromoodha. Ummanni Oromoodha. Mootummaa Abiyyi kana sirriitti baree jira, sirriitti beekee jira. Ummanni Oromoodha. Mootummaan kun harka jedhanii jira. Ummata Itoophiyaa guutuu yeroo akkanatti silaa mootummoonni garaagaraa bakka garaagaraati mootummaa kana cinqaa jiran mootummoonni addunyaatiif ibsa jennoo Human Rights Amnesty International baasaa jiru kanatti ummanni Oromoodha. Jarmoonni siyaasaa Oromoodha itti fayyadamuu danda'uu qabdan. Kana dhiistanii dhimma nama dhuunfaa artistii tokko ajandaa nu gootan. Waa'ee nama dhuunfaa please asirra baatanii turaa seenaa. Saba kanaaf ajandaa nu uumina. Abbaan fedhe gabbee haasa'u. Abbaan fedhe haa sirbu. Abbaan fedhe haa wallisu. Walleen nama bilisoomsitu bara. Walleen Abiyyi bilisoomte hin jirtu. Walleedha qabsoodhaaf nama kakaasti. Onneesi keessatti turti. Garuu kasan caalaa ammoo si bilisoomsu yeroo dhiigni kee jigu dhiigni kee danfuu qaba jechuudha. Yeroo obboleessi kee qalamee dhiigni isaa dhiiga saree ta'ee waraabessaaf kennamu dhiigni si danfuu qaba jechuudha. Kanatu uummata Oromoodhaa bilisoomsuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hayyoottan Oromoodhaa sadarkaa idil addunyaatti argamtan hundi keessan carraa amma argamme kanatti fayyadamaati ummata kanaaf gurmuu ta'a. Mootummaan Abiyyi mootummaa naannoo Tigraay lola qaba. Naannoo Somaalee keessatti gartee walshakkii fi waldhabdeen garaagaraa deemaa jira. Oromiyaa keessatti akkasi mootummaan Abiyyi cinqaa fi ciniinsuu jabaa fi cimaa keessa jira. Mootummaa Suudaanii waldhabdee garaagaraa jira. Sababa lagaa hidhaa Abbayyaadhaa shukkuchaa jira. Nuti amma baandaa fi jinnii fi waan fedhan noonaa jedhani abbaan fedha jechuudha. Kanaaf nuti kaayoo fuulli kenna gama biltsiginnaa ta'uu qaba. Ajandaa artistiin tokko dhufe namni dhuunfaa tokko dhufe ajandaa jala deemuu qabnu namni sabni kana gosoomni guddaan miliyoona 60-70 kun jechuudha. Kana isin jechuu barbaada jechuudha. Inni kiyya qabxiin isa dhumaa maalidha? Ibsa ejjennoo mootummaan bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa baasee ilaala. Amma kana osoo faranjiinuu argite itti kolfiti. Akkamitti riippoortii bakka rayyuu warri dalage warra gartee jaarmaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo shanee jechaa jiranii. Mootummaan naannoo Amaaraa dammoo maal sidaa jira saboota guguddoo kana lammii maa filatee saboota kana waliin buusuudhaaf qurshoon jidduutti uumuudhaaf siyaasa fokkataa duubatti hafaa waan hin fakkanne ka adii fi gurraacha biratti fudhatama hin qabne godhaa jira jechuudha. Dhugaadha ummata Amaarayyuu maqaan dhoofne irra baay'ee qimaanti keessa ummata naannoo Amaaraa keessa saba jiraatu maqaa dhahee gabaasni kun. Qabeenyi isaanii ka barbadaa'e ajjechaa isaanii irratti raawwatamee fi dhiittaa mirga namaa saboota naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti waan raawwatame morme ibsi jennoo kun ka aggamii joorra godhame dhiisaa ka gartee bakka garagaraatti Oromoo qalanii darban kana takkitti isa gabaasan fuune jechuudha. Silaa raayyoon Oromoodhaa kan walii qabdanii dookumantii gootanii gabaasa Amnesty International kana deeggartanii wal qabsiiftanii sadarkaa idil addunyaatti mootummaan kun mootummaa akkaan gara jabinan lammii isaa fixaa jiru mootummaa biyya ceesisu bara Abiyyi namni filannamni mootummaa coomsaati miti biyya ceesisuu iyyuu hin dandeenye mootummaa Itoophiyaa diiguudhaaf deemu Itoophiyaa bittinneessuudhaaf deemu nageenya gaanfa Afrikaadhaa jeequudhaaf deemu mootummaa abbaa irreedhaa akka inni ta'e gabaasa jabaa fi cimaa kana silaa walii qabdanii dookumantii gootanii mootummoota addunyaa gamtaa Awurooppaatti xalayaan garaagaraa galfame wanta hedduu dalagamuu qaba jechuudha. Nutis ilmaan Oromoodhaa warroonni biyya alaa jiru warroonni biyya alaa jiru silaa sababa koronaatiif sochiiwwan garaagaraa godhamuu hin danda'amu silaa labsii yeroo muddamaa kan jiraachuu baate taate dhukkubni sababa koronaa kun jiraachuu kan baatu taate nutis biyyoota Awurooppaa kana keessatti sochii amma dura ture mootummoota addunyaatti saba kennaaf lammii kennaaf biyya kennaaf warroota du'anii waraabessaaf darbamaa jiran ajjeefamaa jiran obboloota kenna beektota kenna hayyoota kenna gorraamaa qalamaa jiraniif sagalee taanee silaa mootummaa kana irratti dhiibbaa ni godhu ture jechuudha. Amma haalli amma jiruutii fi qabsoon kenna biyya alaa keessatti goonu waan mijataa hin taaneef sabni kenna garuu bakka jiru warroota qabsoo biyya keessa godhaa jiru kanaaf sagalee ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Yaada bittinnaawaa bakka tokkotti walii qaba. Kana isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa kana booda tarkaanfiin kenna itti aanu maali? Plan A, Plan B. Qumaarii nyaatamne jira. Norka fashalaa jira. Okay. Kana booda qabsoon uummata Oromoodhaa akkamitti itti fufuu qabdi? Oromoon tarsiimoo kam jalatti masakame? Imaammata kamiin qabsoo isaa kana geggeessuu qaba? Akkamitti yaada bittinnaawaa fi yaada bittinnaawaa isaa kana walitti qabachuu danda'a? Dhagaa Oromoon gandaa wal qoodee hin beeku kijiba. Soba biltsiginnaatii fi soba artistoonni garaadhaa kijiban. Oromoon amantaa fi kutaa fi gandaan takkaa wal qoodee hin beeku. Warra
Oromoo gandaan qooduu barbaadu. Warra Oromoo gartee amantaa fi kutaadhaan qooduu barbaadu lagaan qooduu barbaadutu jecha tana fayyadama. Takka Oromoon kutaa fi gandaa wal qoodeen beeku. Oromoon wal qixa qabroome. Oromoon wal qixa saamame. Oromoon wal qixa ajjeefame. Wal qixa reebame. Wal qixa hidhamaa jira. Wal qixa ajjeefamaa jira. Wallaga keessatti, Shawaa keessatti, Harargee keessatti, Arsii keessatti, Boorana keessatti, Gujii keessatti bakka hundatti Oromoon walloon dabalatee ajjechaan hidhaan reebichi doorsisni amma deemaa jiru kun hundi Oromoo wal qixa gabroomse. Wanni tokko dhiisanii tokko fixan tokko illee hin jiru. Kanaafuu hunda keenya balbala takka waan quqqaa jiruuf Oromoon yaada bittinnaa hawaasaa walii qabatee hayyoottan Oromoodhaa warri biyya alaa kanas keessa jirtan dhaamsaan qabu tokko maali? Warri biyya keessa jira dubbachuu hin danda'an lugaamamanii jiran. Kanaafuu warri biyya alaa jirtan kun hayyoottan Oromoodhaa beektonni piroofeesaronni doktoroonni Oromoodhaa walitti dhuftanii mataa fi miila walitti qabadha. Nuuf sooshaal miidiyaa irra teettanii waa'ee uummanni Oromoodhaa qabsoo beeka. Akkatti qabsaa'uu beeka, qabsoo beeka. Gocha isarra ga'us beeka. Xiinxalees beeka ni hubata uummanni Oromoodhaa. Uummanni Oromoodhaa xiinxalaan barbaadu yeroo ammaa kanatti furmaata barbaada. Soluushinii barbaada. Furmaata isa barbaachisu kanaaf ammoo beekumsa qabdan, muuxannoo qabdan, dandeettii qabdan bakka tokkotti fiddanii caayaa tokko jalatti wal geettanii hayyoon Oromoodhaa ummata kanaaf tarsiimoo baaftanii akkamitti akka qabsaa'uu qabu akkamitti gartee mootummaa kana haala itti aanuu hin danda'amu odoo wareegama qaalii nu kafalchisan tarsiimoo akkamittiin deemuu qabna jennee sila arra wal geettanii ummata kanaaf waan tokko gochuu qabdan ture jechuudha. Namuu garuu gareedhaan guruuppiidhaan wal jaaree kun miidiyaa kaan irratti dubbataa ooluun ummata Oromootiif bu'aas faayidaas hin qabu yookaan miidhaa qabu tuttati malee. Kanaaf yaada bittinnaawaa kana walitti fidaa bakka tokkotti waliin gahaati ummata kana saba cunqurfamaa jiru kana ummata gartee kalees dhiiga isaa kafalaa ture lafee isaatti caccabse kana akka inni qabsoo isaa gara galmaan ga'u akka gartee furmaata waaraa argatee itti fufiinsan hafuura baafate imimmaan haadha Oromootii fi abbaa Oromoodhaa qorree Oromoon nagaan jiraatuuf dafaatii hatattamatti wal gaha wal mari'adhaa yaada gama tokkotti deebisa. Warrummaan biyya alaa jirtan hoggansa of keessaa baasa. Hoggansa tokko of keessaa baastan nutis ummata Oromoodhaa jalatti hiriirsina. Nutis jalatti hiriirna. Egaa dhaggeeffattoota keenya kana gammaa caqasaa jirtan obbo Saadii dhimma nageenya biyyattii fi haala tokko tokko akkaataa tiliimsees waliin hordofneetu jira. Global Channel Media Qeeroo Oromooti like share subscribe gochuudhaan jajjabeessaa seen jennaa haga turtii dhiyaantu walitti dachaanuu nagaan tura. Warra biyya alaatiin koontaaktii godhamaa akkaataa tooftaa san haasa'uun hin barbaachisu. Gootanii ruumii tokko uumattanii yaada bittinnaa'e bakka tokko fiddanii wal dhabdee fi wal shakkii durus hin jidduu jiru dhiiftanii osoo namni du'u osoo namni ajjeefamu osoo namni qalamee waraabessaa darbamaa jiru ilmi namaa akkamitti guruppii uumatee deema. Kana dhaabdanii yaada keessan bakka tokkotti fiddanii uummanni Oromoodhaa qabsoo keessan geggeessuu qabna jechuudha. Mootummaan Abiyyii cinqaatti jira, ciniinsutti jira. Laala waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabsoon injifannoodhaa godhaa jira geggeessaa jira. In shakkina. Laala Birgaadir Jeneraal Birhaanuu Juulaa waan inni jedhee yaadataa Birhaanuu Juulaa jaalmarroo qabuudhaaf ji'a afur qofa naa kennaa jira. Waggaa fi wayitti fudhachaa jira jechuudha. Birhaanuu Juulaa sagalee isaa dhaamsatee waraana kora bittinneessaa humna addaa kan malenjee kan naannoo Oromiyaadhaa ajajaa ilmaan Amaaraa fi Jinnii fi Walaayitaa fi Benishaangul keessa malammalaa gartee kan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhachaa kan mootummaa gartee Amaara keessa malammalaa Walaayitaa keessa malammalaa Benishaangul keessa malammalaa saboota garaagaraa irraa malammalaa Oromiyaa keessa bobbaasanii jiran gadhiisanii jiran. Gujii keessatti Wallaga keessatti ilmaan Oromoodhaatti duguggaa sanyii raawwataa jiran. Godinaalee aanaalee Oromiyaa keessa beezii waraana liyyuu haayilii dangadda kuma soddoma eebbisiisan isinii qubsiisanii jiran. Kun hundi Oromiyaa irraa diina eeguufi miti. Oromiyaa nageenya isii waaraa tiksuufi miti. Qabsaa'ota sabboontota qeerroo Oromoodhaa beektota Oromoodhaa hayyoottan Oromoodhaa ittiin dorsisuuf ittiin kolaasuuf ittiin ajjeesuuf ittiin reebuuf ittiin onnee uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf waa kana hunda godhan. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa kana beeytanii mootummaa kana beeytanii hayyoonni Oromoodhaa